Yoo deemuu ta'a jechuudha. Si'ii kee jennaan deemta malee. Kaan immoo amma deemuu barbaade kaa amma bakka. Qaantuma biyya bara naannoftuu dhibeen kee dhumaa. Bakka yaada kan qoratti deemee waggaa lama dhaqee deemee waggaa lama bakka amma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu nagaa keessanii jabaattu jireenya afiyaan akkamii? Nagaa kiyya alhamdulillah. Nuyi nagaa kiyya alhamdulillah. Wa nageenyirra. Anis Abu Khalidis. Nagaa alhamdulillah ganna manatti nu galchi kunu tundi dabbara. Kuna isaanis nagaa qabna jedhaniiru. Hadda Abu Khalid. Kacarraa viidiyoo raaboo kaanimti. Amma maal siin jechuu barbaada seeta. Marii waan siin marii addaan barbaade. Maali waan akkamiiti? Waan akkamiiti shoo. Nan deemaa jedhee yaadaa jira beektaa? Bakka deemee biyya Arabaatti deebi'ee. Biyya Arabaatti deebi'ee. Dhaqee takka dalagee dhufaa jedhee yaadee ture oguma lamaan tokko jechuudha. Qaatotuma biyya Arabaa naannoftuu dhibeen kee dhumaa? Jechuun nan asaba garuu duraan dhiiseen ture yaaduma kan of keessaan buqqisaa yaada waa'ee deddeemuu kanaa waa'ee bakka yaaduma asaabima yaada deemuu kanallee nanni isaa jedhee sammuu koo keessaallee nana qadeen ni yaadeen ture garuu amma bakka jireenya ammaatii yeroon ol bira qabu anis yeroo baay'inaan ijoollee kanaa wajjin mana keessa taa'u bakka jireenya natti toluu didee bakka baay'ee tokko sammuu kan konnaan cananna qama beektaa nam fakkeenyaaf utuu bakka utuu wanti hundi nama akka jiraate wanti hundi nama guuta ta'e dararra miti kaan sittanaa saa rakkoo kanuma immoo viidiyoo waraabuu jammartee gachi jechuun asuma bakka fiillafiiti mordoftoota keenyatti yaada jiru bakka yaani waliif dhiyeessina jirrillee maal akka ta'u haayilaan fitaan hawwatan ufan sii toluu baatus sii galee akka fedhattu waa'een biyya Arabaatti deebi'uu hin kajiilamuu jedhee yeroo irra deebisitti meera. Bakka immoo amma deemuu barbaade kaa amma bakka yaada kan qorratti deemee waggaa lama dhaqee deemee waggaa lama hojjetannee bakka amma waan hojjedhe qophaa hankootiif miti amma kan hin hojjedhu hankooti kan keeti miti ijoollee kan keenyallee waan si barbaachisu waan boodatti ilmaan keenya barbaachisu guuteen inshallah rabbi yoona guute nan dhufaa deebi'ee jechuudha waggaa lama maanyi waggaa lama qofa bakka ati mucaa guddisii akkasii Mara koo qaba. Amma keessattuu tokko yeroo ganna akkasii maalan cufaree. Ana asuun barbaada sirrattan yoo kanas waan akkasii kaasennaa wallolle. Isallee akkuma qallitti firaankii si godhee bakka yaaduma kan kellaalaa siin jedheetani malee waa biraati miti garuu saammaa kana dhugaalman dubbadhaa jiran egaa sanaallee yaada kan kee deemii wayin deemtaa an deemtuu ilaalla jenneeti garuu innamma dhugaadhuma. Deemin jedhuun karaa kee murii wallaa laazim yoo deemuu ta'a jechuudha. Si'ii kee jennaan deemta malee abadaan osoo ani foto osoo waliin jirru osoo akkasitti jaalala keenyatti fufee jiruudha ilmaa warraa qabnu sa'aatii kana deemii ansiin jedhu yoomuu nan deemaa lubbuu honna baajette mikaate fudhattee deemta. Ambari antina antisii galuu qabu bari jireenyuma keenyaaf malee waa biraatiif miti bardeemsi kan koo jireenyuma kan keenya inshallah rabbiin jireenya kan keenya kan irratti nu jijjiire jechuun malee waa biraatiif miti kanaafani yuka kanaafaa inni diimaa jettee yaada akkasii bakka amma jajjabaatee ramucaan keenya waan ta'eef hin guddata wallahi hin deemtu asaan kanaan jiru qeezin jedhaman jedhabi Wato kulaani bati adda baan ala kanatti deemtu ana waa'ee amma dandeetti mana kan gurgurchiisaa jira. Sigalee dalagaan jiras barakaa dhabus jechuudha jireenya qaala'insi immoo wanti onan jiru amma rabbi fidiidha. Amma agabuu laartaa natti himi marraketti
moo anuma waliin jiraachuu sitti macha'uu dideeti. La waan akkanaati. Kanaafuma rakkatti alhamdulillah jettee waan rabbi fide hunda danda'anii jiraachuudha malee ani saatii kanatti dhugaa dubbachuu fi ilmaan kee kana dhiisii deemii hin jiru anis danda'e akkatti jiraadhu hin qabu. Si galee ilmaan guddisuun cimaadha. Dhiirri tokko ilmaan guddisuun baay'ee hammaata. Kanaaf amma rabbi na laafisee dalageetiin mana koo bulfadha. Asuma ta'eyyuu immoo atin deemtu osoo didee deemuun ammaa ta'e anatillee deema malee amma taraan kooti sin jedha. Kanaafuu yaada akkasii osoo gabaa fitee gaariidha. Ati deemu irraa an deemuun filadha. Maaliif jette? Bas waan daafiyyuu. Anumti si akkoo dhiisee si amanee qeessi dhiisee deemuun jira. Tuweetii. Maalin ta'a wallahi. Maalin ta'a? Na jalaa yeroon ta'a. Waay. Isa asii shakama isa achii shakama. Amma qoisalaa hatti miyaadha kettani maara. Ani qoosaa waa'ee deemsaa waa'ee si Dubaay naqa maarreen naqaa geefti koo birrii Dubaay baaftee birrii baaftee Dubaay dhattee su dirattu asumatti ittiin hojjanna fidi. Hidika. Dui qalbii jedhaan jiru bara. Bakka deemtu. Bakka waan fideef dhimee qalbii wallahi waan deemuun jiru. Maaltu bade? Harta dhugaarti. Waan itti badee fi bakka waanuma nu jala goddole. Maaltu goddole ammasii kan guuta? Waan hundarratti jechuudha. Maanni goddole? Inshallah waan bakka waan cimaa qabannee hojii cimaallee jechuudha. Amma hojii isaa amma hojjetaa jirtu irra fooyyessinee qabannee kan yaadni kan koosii galamte deebinee bakka deebi'ennaan anis ilmaan kan koojjiniin bakka taragaaggoofnee jireenya keenya fataa jennee am taragaaggoonnee jirra. Garuu taragaaggoomnee hin jiru jechuu osoo hin ta'in bakka jireenya keenya bareechannee jiraannaa kanan jedhu yaadeetani malee jiraachuu dadhabeef otoo hin tahin wayimmoo si wajjin jiraachuu jibbeef otoo hin tahin jechuun si galuu qabu beektaa. Anis waa'iluma jireenya kanaa assabeetanii ijoolleenis immoo amma maan jedhanu alhamdulillah asinu gaggaaneeru kanan jedhu assabeetanii malee. Boodiis kana wanti hanqatee waan godhole rabbitu nuuf guutu iftiko. Jaalala waliin jira jaalala bareedduu walii qabna alhamdulillah mana keenya keessa nagaan jiraataa jirra. Kanaafummoo alhamdulillah beeronni rakkanne dalagataatuma jirra. Amma nama tokko jiraatuma jira. Kanaaf iyyuu yeroo deeman itti mataa kan itti biisii gootu yaada kana sammuu keessa balleessi. Akkuma nama siin jedhe deemu malee yoo jette ani fati bultiin kan eegamu shakkan dhaabi. Kan cuma sini sabdu kan maanis kanuma jedheetan ikkoo. Kana namutti daawwattoonni keenyaaf faradanu. Si galee anamma deemi jechuun abadan naaf hin ta'u. Kanaaf iyyuu deemee hunda biyya lafaatti dhumuu isin barbaadu akka abaluu fooqii ijaaree maal godhee mana billaan ijaaradha jechuu yaada kayitii dhiisati. Si galee deemee hunda biyya lafaatti dhumuudha. Kanaafuu isin amma ka'ee jirtu waan alhamdulillah jedheeti yoo rabbi immoo hojii mana jedhu kana masmarara naa buusee daran fooyya'ee gaarii ta'e itti fufee jedhe waan hojii sammarraa amma qusatame jechuudha. Kan kana caalu isin ijaarratamaa wanti hundinuun bitatamaa makiinaas fooqees ilma gaama. Dirqama biyya lafaa dhaqame. Yaanni kan koo makiinaa miti. Maal dire? Makiinaa bitatee mana intinaa kana miti. Bakka uummanni wanti ta'e tokko bakka jireenya. Bakka siifan guuta bakka. Nguuta ko nguutu jechuun miti nguuta garuu yoo guutuun ka yeroo dheeraa fudhata. Si galamti malee wanti yeroo dheeraa jiraatee mu beektaa ishee. Nguuta ko. Barkan nama yeroo dheeraa itti miti yeroo dheeraa sana jiraanni beekna mi'a tokko immoo kana sabi kan. Sabi. Masirreedha. Kanaafuu yaadiiti yaada akkasii gabaabsi. Bakka kana ana gama kootiin abadan bulaan jiru alhamdulillah nyaanni bulaara waan ta'eef rakkina manaas hin jiru akkasii dhaabi nagaatti gara asuun barbaadu sababaatti lammoo kan deeman jechuudha dhaama. Angaruu inni suu kana murteessita malee. Bakka xaala kamtii deemta ka. Egaa hordoftoota keenya angaruu kakootti utuu hin deemee baay'ee tokko natti tola. Inni immoo hin deemtu jedhee didee
akkuma argitanii. Kanaaf iyyuu inshallah rabbi keerii nuuf godhu ayoo rabbiin isas na laaffise eeyyama isaatiin niyyaan qabaachuudha.